deebise namittiin tun eenyutti deebisa jedheetiin afaan qabamaa ture dhugaadha ka mee eenyutti deebisa jedha kenna of arrabsuu ta'a jedhee callise of arrabsuun dirqama waan itti ta'eef dhufee of arrabsaa jira amma bara of arrabsaa jira isin hin beektan malee anamma of arrabsaa jira nu arrabsisiistan kaa maqaa keenya of keessaa qabdanii arsiitu akkana ta'edhanii ijoollee kutaa biraa maal nuun jetti yaa jedhan ijoolleen maal arsiituun yoomuma naqqaati jedhan ijoolleen maal arsiituun gisee hunda maal gandummamaa fi maal baarsiti jedhan warra akkanaa kanatu arsii maqaa balleesse arsiin nagaa rafteetuun bulaa jirti arsiin miliyoona 17 oliin miliyoona 18 akkas baay'inni isaanii miliyoona meeqa jara kana jara hooleyyii tanniini kulo warri maqaa kenna balleesse Oromoo dhiirri kenna nagaumaan ta'aa jira dhalammaan teenna tuni ta jireenya hin qabne maaloo jireenya keessan deematiin carraaqadha aboo rizqiin rabbii harka jirti rabbiin laa taqnatu min rahmaan jedhe ofirra abdiin irraa hin kutatinaa rahmanni rabbii bal'aadha abdiin irraa hin kutatinaa abdiin kutatinaatiin ajaa'ibaa akka keessan illee ta'u barbaadadha billaahi aleekum jireenya namaa keessa seeninaani jireenya jannata fakkaatu keessa jira wallaahi jireenyi kun naata'e keessa jiraataa jira namni nadir kun jiru fu'a jedhee jechuudha rabbi jedhaatiin rahmanni rabbii bal'aadha ajaa'ibaa akka keessanii barbaadadha yaaki ani hin danda'u ana doo danda'e ishee dhugaadha doo wasaka keessan ajaa keessan danda'ee hojii jiraachuu danda'e maaksii chaayinaan bitasan illee ta'u kaadheen jiraadha hin danda'amu dammoo namni tokko nama lama nama sadi nama afurii ol hin danda'u ani beera hagana baay'atu beera kuma meeqaa kana fuudhee danda'a maal dhiirri Oromoon jiru maa maqaan balleessitan aboommoo wallaahi wabillaahi dhiirri teenna tabaalee galatooma angalata qabaasirratti dhiirri teenna tabaalee wallaahi osoo isin jiraatu baattanii biyyeen nu nyaatte baga jiraattan abbo hagasuu isin tunurraa qaqqabaa jira qilxifinnaa kana qabdanii beeytanii jajjabina faxxaan fixnatii kana qabdanii irran kaattan aboo dhiirri baalee baga jiraattan osoo isin jiraatu baattanii biyyeen nu nyaatte beerri gannuntee jirtu misintu xiqqoo mataa nurraa qaqqabaa jira taftafii kana jaalattan baay'ina qabdanillee dubartiin hin baay'attu baaleen baay'isawee Oromiyaa keessa bakka dhiirri itti baay'attu baal shamarran immoo arsitti baay'atti kutaaleen birallee waluma madaalama dhiirri baalee ture osoo beeratana nurraa gadi qabuu baatte wallaahi wabillaahi hin jiraannu baangaali illee asumaan galata qabdan abboo warri baangaali namni afaan baangaali beeytan lakkoofsa tokko barreessa galata afaan baangaali itti naa himtanii naataa jallabda siigale fudhadhu deemiti keessattuu mee shamarran teennata Harargee tanniin faalaadha shiita siin uffat duriyaa siin uffat shuuf shamarran jimmaa shuuf qulqullina seeftii isaanii eeggatanii deeman shuuf shamara wallaggaa shuuf shamara shawaa kanarraa fakkeenya fudha ijoollee teennallee qulqulloota laala warra nama miidiyaarras bahee afaan hin banne laala qulqullummaa isaanii warra viidiyoo qofa gadhiifatu bee laala warra waa'ee namaa naasofne warra kabaja amman ofii ta'aa jiru laala fudhadhaa shamarran teenyarra fagoo hin dhaqinaa dhiisaa'u Harargee shawaa baale dhiisayyu shamarran mateen tan kabajaa qabdu tama ganda keessa ganduma teet irraa dhufte ta miidiyaarras baate nama narrabsine ta kabajaan maatii ofii waliin ta'aa jirtu ta kabajaan viidiyoo waraabame qofa gadhiifataa jirtu ta waa'ee namaa naasofne shuuf viidiyoo si ilaalteetiniin bareedumaa fi qulqullummaa si murteessite warri nama arrabsu kun ofitti qaanfaturraa wasaka ajaa ta'urraa viidiyoo ofii mataa ofii hin qaban suuraa mataa ofii hin qaban barsi ajaa'ibaa namni atiin kun ka ofii saalfatta akkamitti waa'ee namaa haasofta dhalatuu keetti ka saalfattu jiraachuu keetti ka saalfattu dharaa jarana warri nama arrabsu amma holayyii waa'ee kiyyaa fi waa'ee jaartitii halkanii guyyaa haasoftummee viidiyoo of jalaa qabdi maa sodaatti namaa miti isin ofitti akkamitti uumaa rabbiin isii uume kanatti akkamitti saalfatti qulqullummaa hayaa rabbii kenneef bishaan akka biyya arabaa akka halkanii guyyaa akka roobatitti yaa'u kana keessa qulqulleeffattee bareeddee uffata gaarii uffattee as baatee viidiyoo fi suuraa ofii maxxansuu kan hin dandeenye akkamitti nama arrabsuu isii dandeessise harki isii akkana jira yoona gizee barreessitu qubee qajeelatti hin barreessitu maaliif qamaaca'ee jechuudha hin dhiqattu ka hin qulqulleeffattu kireemii maal dibattee akka dhalaan jettu kanaaf anatu likkii isin galcha jechuudha ajooftonni kana booda gaafa isin qulqullooftanii dhuftanii nama nagayaa taatan
kabajaan natti haasoftan kabajaan isin deebisa. Waa tokko jira amma waan isin ajaa'ibu. Isin achi na abaara ana akka isin eebbisu barbaaddanii ati rasaasa darbataa ana akka timaatimii nyaata sii darbuu barbaadda hin ga'u. Kana booda ati rasaasa darbitaan boombii darbeetiniin si dhoosa. Ati rasaasa darbitaan boombii darbee si dhoosa jechuudha. Innaa taachoon libda. Summa billaalati waliif gattee naa jechuu isin duraanuu nama callisu kabajaan jaalattaniifi ammootu ani akka dhiirattitti anaa miti darbitanii jaartitti quba haga tanaatti ni yoo isin tuytan likkii keessan kasanitti himaanaa jechuudha. Situ jaartitti na jalatti bulfata. Jaartitti isin na jala bulfata anatu bulfata. Hinaaffa magana ga'e maali? Hinaaftan? Hindi taatanii argamuudha namni waan gaariitti hinaafa. Hinaafuun keessan gaarii garuu waan hinaaftuuf sadha ofii godhi malee waan san balleessuuf hin deemin. Bar hinaaffaan gaariin bareeda nama babbareedee tottolee jedhetti hinaafa. Akkas ta'uuf carraaqa malee maaf namni sun ta'ee dheetiin nama isaan irratti afaan hin banuun. Wallaahi wabillahi akka nama sanii ta'ee argite nama san caaluuf tattaafadha malee namni sun akka badu akka cabuun godhu maaliif wallaalumma hinaaftuu ullannaa taachoon libdallaachoo maalalma wasakoota hundi keessan namoonni kabajamtan kabajama ammallee gorsa obbolummaa kadhumarra sidii kennu yoo jiraat warri maatii kabajaa keessaa baatan warri ammas kabajaan mana keessan jiraataa jirtan warri jireenya keessa roofataa jirtan suusii arsili jettee tabarattu jiram suusii asaaminoo lijjetti me warri qaanfattee dhugaa qabdi asaaminoo lijofiin jetti kadhalchi asaaminoodha gabar irraa dhalatti tiisa irraa dhalatti abbaan hin jiru maaliif keessa dhaabata gaa maatiin isii kabajaan qabu maatiin kabajaa qabu namni maatii kabajaa irraa dhalate nama narrabsu sigale isin amma yaasaminoo lijjechuu irra wanni carraan isin qabdu ekaluu yaarsii lijjetteetuma teetteetuma nama abaarti miidiyaa hunda bilooki kiyyaamma yoo isin argisiise wallaahi wabillaahi ebaluu ebaali liji yaamaali liji maqaa arsii kana guutuu ganda yaamanii fixan maal obboleettiti abbaan qabdu ati maqaa abbeetii moggaafattee as baateen dubbattu faamilii hin qabdu maaltu ye arsii liji ye maali liji ye asallaa liji ye shaashamannee liji jechuu isii fidde waan maatii hin qabneefi jechuu sharmuxoon kanaaf anatu muka hodduutti fisale kana booda ilmaan sharmuuxaa jechuudha anatu akkatti isinitti gattuun ajooftonni wallaahi summa billaahi beera akkanaa tana mee guyyaa tokko jaazaa buufadhaa laala ajaan isii mana keessa sin teechisu halkan tokko jaazaa buutee keessattuu kifilii oodaa kana ofitti cuftee rafta taanan hin duuta guyyaa lammaffaa bannoon fangasiin si qabee fangasiin ajaan funyaane jechuudha dhiirri xayyafee ajaa isaaniitirra wasaka isaaniitirra qaamni isaanii kun gabareen an isiniin jedhuuf tiisen isiniin jedhu kun itti guure ajeesse baakteeriyaa kana dhiirri ittiin kalaawu dalagaan isiin godhatuu qabdu carraan addunyaa kana irratti isii dhaabe bultii namaa seenteetuma baxabbatu kana malee waan biraan qabdu ka kanaaf beerran maqaa arsiitiin daldaltanii arsii maqaa balleessiiftan innaa taachoon libdaallachuu anatu miidiyaa kanarraa isin balleessa ilmaan sharmuuta arsiin ani arsii maatii kabajaa qabu keessaa dhaladhe la gootota jawaar isin beektan ilma gootaatti arsii isin har'a arrabsiisaa jirtan kana keessaa dhaladhe isin ka arsiin bakka hin buune ka abbaa keessan ka maatiin keessan hin beekne maqaa arsii tasirra baatanii nu arrabsiisanii anillee akkasin arrabsu na taasistan ilmaan sharmuuxaa jechuudha sharmuuxoonni kana booda anatu afaan isin qabachiisa haadha manaatii jala dhayxee koomentii barreessu miti waan takka goota taanan anatu mukoodduutti isin cabse haadha manaan mootu summa billaahi laziim haamilee keessaniif jedhee of qabaa ture kana booda immoo jireenyi maal akka ta'e isinitti agarsiisaa isin guba isin waccisiisa isin maraachaa jechuudha haadha manaa kabajaa qabdu kabajamtuudha osoo kabajaa qabaatu baatte akka isin waggaa tokkotti haqqiftaniin jechuudha silaa gadi baatee likkii keessan isinitti himti turte garuu hin beektan isin har'a dubartiin biyya qabdu biyya dhiirsa ofiitti deemti silaa beektanii kabajaa qabaattanii arsiin maal jetti niitiin takka niitiin namaa jechuudha haati manaa namaa takka fakkeenyaaf amma isiin
ijoollee jimmaatira dhufteemi isiin tun har'a arsiiti malee ta jimmaatii miti hin beeytan malee horii akka taatan arsiin akkasitti beeyti arsiin safuu fiduudhaa beeytu intala jaarsa takka intala gosa teennati jedhanii ilaalan gosa arsii seentee jirta isin hin beeytan malee silaa har'a osoo kutaa biraati miti namni biraati dubbate namni fuuldura dhaabbatee irraa dubbatuu qabu ijoollee teenna ture maaliif intala teenna jettee amantii arsiin dubartiin biyyan qabu har'a harargee takka gaafa fuudhe intalli sun ta warra harargeetii miti tiyya ta arsiiti ta gosaati intala gosaa aadaaf safuu beeytanii kanaa baroo heerumuun birqiidhama eni heerumti abbaa ilmaatti bismillah min shaytaan arrajiim heerumii marakuu qabaa haati dhiiraa abbaa dhiiratti ni heerumti ajaa'iba ka dhugaa lakki ani hin heerumuun ani lama hin heerumu maal godharraan dhiirsa barbaadda isiin jetti muummata anna dhibee birollaa laazee baay'ee tokkoon nagaarramee mi amma waa'ee jaarsa barbaadaa jaarsa naa soqaa isiniin jedhe anoo tokko hazala deemee yennoo jedhu leenca sabaa welcome anaa dhuf har'uma mana kiyyaa gubbaa barartee yooti leenca sabaa dhiisi koomentii bareedduu tiinyaa ijanna argaa maaliin godhare ijanna argaa bir hin kutee leenca sabaan kutte asuma gubbaa xayyaaran barartee deemte dhiisee biraan koomentii bane abboo firoo addaan baatanii lakki rabbu addan nun baasini addan baane rabbu xilaanni kenna addaa ba'u malee maaliif adda baana wallaahi addan baane wallah maal inni isii dhiise jedhee moo anatu na dhiise jedhee isinitti himate yaa ummata xilaanni kenna addan bahin ibbu nama ijoollummaa wajji guddannee bir maal seeta ni jira bareedduu oromoo baga jiraattee leenca sabaa akkamii nagaa jirtaa qaata si arguu dhiise dhugaa duraan gastii ofiin bulaa gastii namaa keessatti sin arga qaata si arguu dhiise akkamii nagaa qabdaami ya umri inshallah ibiddi baragubu kibdu kesaniha amin sena amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Abba duga Anan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ndike sanu salamata isin jala qabir wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh leenca sabaa zirta miara tayyara matakkana kenne takkawa sigafadden beekuwan sodadde miara tayyara na ra'ufi tayyara na feesisa dhugaa kara bararuu hedduun beekee hin beeyne malee tikkeetta karaa naa kutamaa jiruu hin barre leenca sabaa azala jirta atuu dhuguma leenca meel bakka tayyara na ra'uufi irra dhugaa rabbi مفيرو كمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرى قالت ربي والله أتي أمريكا مو كندا فلتا أني قرو فلنون كيا كندا دا